Izzeddin Jamal Izzeddin Jamal baran khabolowara tokko Izzeddin siisa Anuma Khaizuddin nanagartu. foto awoo kanaa miti kan inni harka sun folloora kee meeqa Facebook irratti Followerri kiyya kuma meeqasa? Dhibbaa fi sadii moo kanaansa? awoo kanaa Afurii miti moo sadii? kanaa yoo kan hin baanu folloora miliyoona Follower maal qaba taa'ee sun gaanu ta'uu haala kidis hin ta'u wanni kanaa eega dhufe wanni jedhanii bakka viidiyoo si waraabu duraan nama folloora hedduu qabu see bakka nama atimma namni miidiyaa keenyaan asin guddisan nama waa xiqqoo laala namni seela jiru kun nama wani maal hanga waa takka faayidaa dhuun qabu dhaamsi keetis nama tokko biran ga'u maali dhaamsi keetis nama yaa? tokko biran ga'u hanga kuni wanni nuti goonu takka hin jirtu dhiisi bakka nurraa ofirraa deemu guyyina biraatti yaama ati deem Takkitti deem irraa kanaa haa rabbiin narra fideemi takkitti irraa takkitti kanaa. irraati maali takkitti irraati maali dhiisi boo inni qabdaan feesbuuk yookaan silkii teetiin dubbadhu malee wanni asirra si dheessuuf hin jirtu ambar folloora dila qabdaa nama folloora miliyoona maal qabu tokkoon arge Izzeddin Jamal kajuu isa jedhin si dheeyse kama kinaan deemu tokko nagarre yeroo foogee adda addaa irratti takaa feema Makiinaan isaanii qabaa sirreessuun isaa makiinaan hin qaba maali ati footoo kun uruu isaa maal ati wayii qallaa kana makiinaa maal qabda booddeen bakka dhiisi yoo deemte makiinaan qabaa takkitti irraan tanaa dhiisaa haa rabbiin narra fideemi taraa tan. awoo ay waan akkana jedhanii jira deem obboleessa kee deem hangaan ammas waraabe Kanatti tufatinaa kanaawu ni qabalta kanaawu hangaan ammas Bakki waraabe naganii kabalaa maali ganda Inni keenya irraa kan buuteetiin kafalaa. doolaara kuma dhibba ni qabda Dooraalli maali? doolaara qabaachuu baattu hojii qarshiidhaan qabale kuma dhibba takka qabale yookaan immoo kuma 50 laatu qabale malee viidiyoo kanatti namni gartee si wanti godhu hin jiru deema obboleessi Waan irraa kafalaa haa isin warri nu laalu jirtan maal taatan maallaqa hin qabuanii. eessa si laalan hin garsiisu bal akka isaan si laalan godha Na laalu jiran kun waan nagaruu na laalu jira tokko waan. mi'a sirraa kafalan yoo laalanii viidiyoon kun jechuu kuma dhibba san laalame sirraa kafalan yoo kuma dhibba san laalame baate kuma takka fima Yoo abdallasiin baanaa kafale haa maallaqa narraa na laalanii uummanni akka naari'u jiranii. Maallaqa yoo qabaanne nuti dantaatee sana haa duuba. bakka namni yoo maallaqa qaban namni asirratti dhiyaatee si wanta hin jiru maallaqaan maallaqaan taphannu obboleessi maallaqaan taphannu deem 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 obboleessi deem kaawwa sirriitti wali maali ilool taasa Duraanuu seeraanis gaafa laali. annaa beekamaa dabar namni sirriitti wali kun maali Awwan feestaa biyyaa hin baasin bar miliyoonaan qaba follower miliyoonaan qaba baran akka kenna seete miliyoonni maali maallaqa. maallaqa hordoftoota yoo salfii galchanii isaa isa durbeeta dhabe salaalee bakka jirtu yoo salaalee bakka jirtu jechuun irraa eegali hanga gartee qobboo bakka dhalatteetti bira qotanii awuda'uu ni gan namni yoo salfii galche namni hordofu kun maali ati maala soitte Hiriira boodaani karaa dheeraa kana maali? maaliif jechuun akkati beektutti si ibsee bara salfii deemtee koyita karaa deemtee akka lama jettee hordoftoota hin beektu mire gaafa feemestee bartee hordoftoota bartee sabiskiraayib bartee laayikii bartee sheer Miila baasuu gaafuun waan kanarraan ba'anis kunooti na bira taa'u jiraame anis akkanumatti hin ta'a atis akkanumatti teessa hin ba'u. yoo ba'u baatte godhaa jee yoo godhan amma sabiskiraayib laayik sheer yoo barkoo miidiyaa waan kana hunda godhan viidiyoo guutuu laalan Uummata laakiin jeeti viidiyoo na waraabuu deemaati waa xiqqishoo barkoo miidiyaa jaa sarchi godhaate mee deemaa namnummaa humni takka illee taatu inni nama miliyoonaan qaba jee namni humni takka dhagaati godha sanboota intarviiyuu ana godhu anis isiniif hin haasawa hay namayyuu haasa'u jiraame yoo na haasa'e maaliyan. sabiskiraayib fi laayikii fi sheer jiittiin yoo beekan isaan waraqaa keetiin isaan beekan atis hin beektu isaan hin beekan rakkoon isin maal Sheeriin irraa dhiisfaa sheeriin itti guddatti jechuun achi na oofuu hin danda'ani. Sabiskiraayib godhaati maallaqa nyaatu wallahi bilaash yoo maqashi takka isin irraa nyaate naatu itti gaafatamaa barkoo miidiyaa jaa yuutuub irratti sarchi godhaadha sanbooda mallattoon diimtuu turtee dur takka gaafa yuutuubni diimaa ammaan tana ni gurraachoomtee adii moo gurraatti isa? bari beektu Gurraatti ni addeessitan. Gurraatti moo adii isa wanti sanoo? Gurraatti adii gurraachoomsitan. Gurraachoomsitanii odeeffannoolee adda addaa keessummoota sagantaa kanarratti hirmaatanii fi wantoota guyyaa hojii wal qabatan bifa adda ta'een isiniif dhiyeessa.
sagantaa kanaaf yoonni fi promoshonni kun subscribe akka dabalu ta'e interview ta'e kaniin isiniif dhiyaadhu ta'a. Please dhaqaa kanarraa subscribe godha. Kabajamtoota daawwattoota keenya akka jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaadhaa barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana akkuma baratame like share subscribe godhaadhaa yaadaas nu kannaa jajjabeessa isin jenna. Akkuma baratame barkoo miidiyaa dhimmoota siyaasaa dinagdee hawaasummaa irratti dhimmoota garaagaraa irratti namoota adda addaa qabatee sagantaa dooyaa mariitiin isin dhiyeessa. Har'aaf keessummaa addaa tokko qabannee isin dhiyaannee jirra. Keessummaa keenya kun eenyu akka ta'e isuma wajjin walaa isin jenna. Keessumaa keenya baga kabajaadhaan afeerraa keenya qeebaltee gama barkoo miidiyaatti nu dhufte mee maatii barkoo miidiyaa wajjin wal nu barii maqtii fi eenyummaa ta'e nu ibsi. Humna Daariktera olaanaa barkoo miidiyaa obboleessa Kiyya Adam dhalate akkasuma hordoftoota barkoo miidiyaa hundaan baga nagaan nu eedan jechuu ni barbaada. Ani maqaan kiyyaa kan dhalootaa kan namni ittiinis na beeku Izzetdiin Jamaaliin Jaamaa. Gama gaafiitti aantutti darbu maqaan kiyya Izzetdiin Jamaaliin Jaamaa. Gaafii ta'eetiin gizee nama gaafatan tartiibaan namni oofaa beektaa hin kuchiisu jennee. Fayyaadee baga gaafii naaf dhiifte eenyummaa waan jennu odeeffannoon dhuunfaatu maqaa kiyyaa iddootti dhalattee waan barattee maatii kee bakkatti guddattee dira takka saniif gaafii naaf dhiifteen se'a. Izzetdiin eessa dhalatee guddate Izzetdiin? Saniifin jeebar afaan gizee ati eenyu siin jaan karaa waa'ee ibsuuf fiigaa. An kaniin dhaladhee guddadhe Oromiyaa godina Harargee Bahaa aanaa Dadar magaalaa Qobboo ganda Odaawoo jedhanii masgiida guddaa gad gandii Odaawoo jira. Achittiin dhaladhee guddadhee achumatti areeda firii lameen kana baase. Areeda malee arri silaamuun baafneen se'a waan biraata baafte silaa himuu qabdaa. Areeda qofa himtee beekan dhiifte. Izzetdiin baga dhuftee onoo warraa kana dhalattee aanaa Dadarii warri karaa Dadar kun hedduu faxina. Namoota fannaana namoonni karaan san lafarraa taatee fi namarraa taatee hin beekne malee jaboo faxina. Mee Izzetdiin ammaan tana hojiin isaa maal fakkaata? Barataadha moo barsiisaadha moo hojjetaadha moo hojjechiisaadha moo daldalaadha moo qotee bulaadha moo akkam? Hojii hunda fixee jirta. Waan namni hojii jee qabatu hunda maqaa dhooyite fixee. Ani ammaaf barataadha. Barataa yuunivarsiitiiti. Barataadha ammaaf yuunivarsiitii Salaaleetti barataa waggaa lammaffaati. Ayyee dhugaadha Izzetdiin kiyya barataa gosa barnoota kamiiti? Waggaa lammaffaa yuunivarsiitii Salaaleetti barnoota dipaartimentii istaatistiksiitiin barachuu jira. Erga barnoota irra dhufne jalqabbiin barnoota kiyyaa qobbuma ture. Mana barumsa sadarkaa tokkoffaa magaaluma Qobboottiin baradhe. Mana barumsa sadarkaa tokkoffaa madarasatul Quraanul Kariim Jaamaa magaalaa Qobbootti akka hanga 8 baradhe. Achiin haayiskool sadarkaa lammaffaa kutaa 9 fi 10 jira. Qobbootti pirippii fi haayiskool adda adda jira. Pirippiin kutaa 11 fi 12 kutaa 9 fi 10 haayiskool magaalaa Qobboottiin baradhe. Achi pirippii kutaa 11 fi 12 achuma fudhadhe. Intaraansii 12 erga achi deemnee dhaloota yuunivarsiitii qormaata qorame. Yuunivarsiitiidhaa carraa darbiisaa argadhee yuunivarsiitii Salaalee dhufe. Achitti amma yuunivarsiitii Salaaleetti barataa waggaa lammaffaati jechuudha. Ayyee hedduu galatoomii Izzetdiin barumsa kee backgroundii galtee bakka elementarii fi pirippii kan hunda nu kaaftee quraana hangam qaraate quraana guyya namni amma quraana hangam qaraate guyya egaa silaa'uu tokkumaa jira jijjiirama soddomii namni gariin beektee kan uumamu kan fixinii jira jechuun si gaafadhe. Aanaa humna dhiiftee moo aboo beeksee maaliif laamu beeksee jechuudha. Mana keessatti osoo waa'ee jireenyaatiif kana hin barini warri keenya jajjaboodha quraana irratti barnoota diin irratti
asoo if hin barin asoo waa'ee jireenyaatii fi waa'ee akkaataa itti taphatanuu hin barin quraana buusee achiin gara qaraatii ammayyaa sanatti dhufnee hanga tokko hadiisas qaqqaree malee diilas maraa miti inshaallah yoo rabbi gama fuulduraatti kaayyoo fi fedhis guddaa qaba gama fuulduraatti hin baradha yoo rabbi inshaallah. Mana barumsaa elementarii gaafa barattu qormaata kutaa 8 jira. Qormaata kutaa 8 sanii fi kutaa 10 akkamii qabxii bareedduu fiddemoo akkamii jala dabarte kutaa 10 tana gaafni biraanuu kun akka ejjaba jechuudha jira. Ati gaafa kutaa 8 namni gaafa kutaa 8 karaa ministeera sangisee keessa hedduu dubbisaa. Dubbisa kana kutuma 8 waraqaa dubbisuu eegalee san dura kilaasuma dhaqnee barannaa. Gaafas ati dilas maras barataa jabaa sii miti barataa laafaa sii miti barataa jiddugalaan gaafa ministirii qabxii jiddugalaa bareeddumaa fidee darbee gaafa maatiriik irra dhaqnu garuu barataan maatiriik kilaasii keenyaa guutuun fidee darbee. Gaafa keessanii san hundi fidee dabartan. Gaafa keenyaa san hundi forfinne akkasitti adda baane gaafa san maatiriik du'aa itti goonee badee hin jiru. Ibduraa siistan karaarraa. Maaliif mooyyeetti tumne? Hedduu gaarii toomatti arrabdanii san booda deebitanii 12tti maas gudiin isin qabatte biraan wajji walafaan dhuftanii. Biraan wajji walafaan ni baane achitti qabsoonni jajjabduu turte. Biraan wajji akka bira dabartan duba biraanuu bira. Hanga takkaati numa qaxaqqanne yeroonii fi darbiinsaallee adda babaasanii keenya carraa lammaffaatiin yuunivarsiitii Salaalee dhufeen carraa rimidiyaalii argadheen dhufe san booda asitti qormaata lammaffaa qoramnee darbinee asitti bara darbe fireeshmaanii barannee amma waggaa lammaffaa barachuu jira. Hedduu gaariidha. Qormaata intiraansiidhaa xumurtanii abdaat dabartanii qormaata intiransii akkuma ta'ettuu dabartanii yuunivarsiitii seentanii amma waggaa lama barachuu jirtan fakkaata waggaa lammaffaa gosa barnoota maal barachuu jirtan? Amma dipaartimentii istaatiksiin barachuu jira. Istaatiksii keessa koomedii jira? Dipaartimentii koomedii tana jalaatti deebina malee asiin sun itti dhufne malee kana wajjin hariiroon qabdu. Isinit dhufte moo itti dhuftan koomedii tana? Tana wallaahi waluma dhufne gaati keessumatti argee. Walafaan deemtanii? Walafaan yoo fiigan malee gama takkaan mi'ooytuuni. Mee gaafa ijoollee ati goofata nama qoosu nama goofatu nama tapha guddatu moo kami nama gartee hedii tana yoo wayiin akka walitti qaban malee walitti hin qabanne moo nama akkami? Dubbiin tun zabanuma kanan eegalte malee gaafa ijoollee yeroon if hin beekne illee ta'ee eegan xiqqishoo wayyaa kanas hangan maatii kiyyaa hojii jirus baqa amala nama useetuma gizee maatii keessa wakabaan waan takka jirtu maatii keessa dabalamu malee akkasitti nama wajjin wakabaa akkasiin qabu bakka cal jeetuman biimaa daa'imuma yoo kanu taate sin dhiifnu jaaniin tokko namni akkasitti illee adoorsisu hin jiru amala akkasiitiin qaba akkasitti dubbii guddachuuf kana durirraan qabu ture zabanuma kanan eegalte gaa dubbiin tun wanni maarree warni ollaa guyyaa 40 namatti dabartii jaaniin waa bakka irraan dabarteefu. Ammaa guutaa akka takka guun silaalu nama gartee koomediidhaaf hin taane na fakkaata sodaa waan qabdu na fakkaata suuta dubbattaa ammaas buu dubbattuu warri koomediidhaa kun gartee owwa tokko qabanii ati owwa sana hedduun qabdu maal irraa akka taate hin beeku garuu wantoonni ati dala iddoo hedduun tola mee koomedii kana akkamis eegaltee koomedii jechuun Oromoo keessatti hedduu nuu beekama qoosaaf kun garuu immoo hedduu koomediyaana beekamaan hedduu Oromoo keessa hin jiru. Hanga tokko namoota ammaan tana fa'aa beekamu eegalan malee hojii tana kaka'umsa maaltu si ta'e maaltu si galche? Jalqaba gaafa nanii fi har'an jeen waggaa jiha akkas dura chaayinaala tokko yuutuubii irratti bannee turre san dura tapha ganda keessaa kana
aktiivii turre gaati. Qacoollatti taphannaa ganda kana keessa taphni hin jirre hin jiru gaafa nuti taphannu qacoollatti sirriitti hojjennaa. Kan miidiyaa kana ammoo viidiyoo wayii waraabuu turre jalqabumaa yuutuub kana gaaf takka nan bane izaan yuutuub maal jedhama maqaan yuutuub sanii ittiin banallee ni yaadadha. Viidiyoo warranii fi hindii kana laalanii fi koomadii horsiifaa ol jalaa fuudhanii kanatti namni waliin lafa kufu tokko argite. Viidiyoo akkasii faala laallaa nama qottoodhaan akkanatti waa hojjetu faala laallaa viidiyoo isaanii san fuunee waanuma nu bira jiru wajjin fakkeessinee viidiyoo akkasii waraabuun ture. Viidiyoon san ammallee yuutuub irra ni jirti. Yuutuub chaanaala izaan yuutuub jiru sanarra 6 yookaan 7 years eeguu jettee jirti. Achirraa hin jalqabee achi booda haalata adda addaatiif karaa barnootaa kana kanaafis waan akkasii hojjechuu hin dandeenye. Asuma deemu kallattiin gama yuutuubii fi feesbuukaatiinis waa hojjechuu kun carraan argamnaan gamanaan dhufe kaka'umsi waan kanaa ijoolleen waliin hojjennus wal jajjabeessinaa. Asuma wajjin taphannuu waan hojjennu kanarrattis wal gargaarraa. Haalaatuma akkasii keessa darbinee hojiilee hanga ammaan tana mul'atte kanallee sababuma saniin dhufte. Namni amma akka ta'etti dhugaadha saayibban wajjin wanta kanatti guusentu saayibban naannoo kee jiru waan akkanarratti sossoon ati sossoota. Yeroo hedduu miidiyaa hawaasaa kanarratti miidiyaa irratti wanni goonu yoo namni gartee waan namni duraan hin beekne akka waan takka takkanas ba'e isaa maal ta'e mucaan abaluu humnaan guddaanis hiriyoonni keetis maal ta'e saayibni kiyya maal dalaga dhabeemu maal ta'e akkam tattoo fedhaa jiran guduree eegaltu. Wanni akkasiis mudanne. Gaafa nuti jalqabnu san gaa namni namayyuu akkasitti hamilee wal cabsu kun nu hundi wajji hiriyaadha. Wajji deemnaa nama akkasitti nurra guddaa kaniif nu gadhoos hin qabnu waliin wal qixan hundinuu hamilee waan kana hojjechuu qabna. San biraan viidiyoo nuti waraabnu kana ummaan diyyallee laalti. Laaltee aboo maali viidiyoo maali waan akkana waraabdan nuun jettee nutti haanyamti. Haalata akkasii keessa ture egaa amma eeganii fi viidiyoo kallattii biraatiin hojjechuu eegale kana wanni takka takkatanii fi guufuu sitti waa jiraattu malee hamileen gaafa jalqabaa gaafa ijoollee sanii itti hojjechuudhaan lafaa kaaneen hamilee akkasitti namni wal abdii wal keessa qotuu sanii miti jalqabbii bareedduu turte walumaa galatti. Hedduu gaariidha. Akkasii akka ta'etti kana dhugaadha. Dhugaa namoota naannoo kee jiru murteessaadha. Yoo namoota kakaasan si gargaaran taate waan takkatti seentaa yoo immoo gartee namoota guufuu sitti hin taate ulfaataadha. Hiriyummaanii mee koomedii ajala itti keessaa gosa koomedii maal fa'aa jira ajala itti kun gosa kam keessa ramadama. Wanni ajala itti kun faayidaa ni qabeettee yaadamoo akkami? Walumaa galatti koomediyaanii jee fi yaamu jechuun hojii koomedii irratti akkasitti fookas godhee kallattii koomediitiin pilaatfoormii koomedii waan istiraateejii koomedii irraa eegamtu guutee kallattiin ittiin hojjedhus amma duraan arganne yoon carraa gana argadhe hojjechuuf hin ta'a. Ammoo hojii koomediiyan waan hawaasummaa wajjin wal qabatu irratti hojjedha jechuun waan kireetiivitii guddaa namni addunyaalee isa uuman osoo hin taane haalata namni ganda keessatti jiraatu akkaataa namni maatii hojjetti jiraatu kana kanarratti viidiyoo yoo lallaaltee jiraatte waan taphaa namni gaafa ijoollee fa'aa hojii taphatu sanfaa namni waan gaafa ijoollee isa yeroo meemoraayiz godhe qacoollatti jaalatamummaa argataa bakka akkaataan namni gaafa ijoollee ta'uu ture san dagatamee jira akkaataa sanirratti yoo bifa koomediitiin viidiyoo hojjettu ta'e wannoonni hundinuu adda ta'ee mul'ata namninis waan keessa ture san yaadachuufidha viidiyoo keetillee qacoollatti jaalatamummaa argata kallattii sanirratti hojjechuun filadhaan yeroo wajjin wal qabatu jechuudha waan hawaasa keessa jiru. Miidiyaa jechuun miidiyummaa nurra fedhenuuf bifa aartiitis ta'ee koomediitis ta'ee bifa adda addaatiinuu uummata keessa waan jiru addunyatti beeksisu uummatuma keetii fi addunyatti uummata biraatti beeksisuudha. Wanni gartee warri lixaatii fi warri miidiyaa fayyadaman hundi beeksisanis aadaa isaanii, eenyummaa isaanii, afaan isaanii, akkaataa jiruu fi jireenya isaanii, akkaataa guddina isaanii kanuma dhiyeessan kaayyoon san ta'uu qabu. Isaan hordoftee akka isaaniitti gartee hasaanii osoo hin ta'in keetuma dhiyeessuu qabdaa jechuudha. Atis dhiyoo tana viidiyoo kee tokko hin argee xiqqoo ture na fakkaatti ooyiruu keessa teessee cilfattee mancaarkaa qabdaa bilbila ilaaluu jirta.
bilbila san keessatti waan agartee beeku bilbila kana yoo Faatuma agartee faa waan biraati jettee si ontayyuu hin argee mee viidiyoo sana akkamitti laaltame? Viidiyoon san hin turre torbee sadii moo akkas dura waraabee ture. Taa'ee kan bilbila akkanatti wanni gurgurtu tokko waan ta'eef namatti kan hin firraa qabu. Wanni san ammas riyaalituma lafa jiru amma namanii fi guddaa manguddoo hojii malee waa'ee bilbila san irraa hin beekne fiddee yoo bilbila san harkatti kannite yeroo laalu jechuun nama dhiiganii fi wal diddiru kana fa'aa filima waan akkas akkasii fa'aa argaa yeroo kana akkasitti imaajin godhee wanti kun aaktiidha warra aaktaroota waan akkanaa hojjechuuf jira jee yaadu. Akkamitti ilmi namaa akkana ol godhaa jeeti siinsiin akkasitti dhaga'amti. Namayyuu waan kana sammuu keessa numa yaada malee akkasitti namni lafarratti argee hin jiru. San bifanii fi abboonni keenya waan akkanaa kana waan nuti ammaan tan akkatti normaal nu taatee ilaallu kana yoo bifa akkasiitiin argan akkam akka ta'an ifumaa sammuu keessatti uumeetiin viidiyoo san waraabe. Namni guddaan nama waa'ee miidiyaa kanarraa huban qabne yeroo viidiyoo san waan akkasii waan nuti ammaan tan normaalii goonee ilaallu kana yoo laale akkam akka ta'u ifumaa sammuu keessa yaadeetiin waraabee viidiyoo tun. Uummata dhiibbaa uummata qabaa jechuun wanni sun yoo gartee waan gaarii taates akkasuma yoommoo waan shook nama urtaate namni irrifataa jechuudha. Ergaa bareedu qaba. Mee takka viidiyoo keessaa si gaggaafachaa deemna jedhuudhaani fuulduratti gartee amma akka haala amma deemu jirtu kanaan yuunivarsiitii jirta. Waa'ee barnoota irratti fakkeenyaaf waa'ee barnoota irratti itti fayyadama miidiyaa hawaasa kanaa fi waa'ee barnoota irratti ati akka agartutti miidiyaan hawaasaa kun barattootaa fi barnoota irratti dhiibbaa inni fidee poozitiiv impaaktiidha moo negatiiv heddee yaadda haala amma jiru wajjin dhugaa agartu jechuudha. San kallattii namni ilaal akkaataa miidiyaa nuti itti hubanneetu boolla nu naqu jira malee waan miidiyaan uumee fidee nurra kaa'e miti. Namni keenya miidiyaan walumaa galatti barattoota guutuutti ni miidhaas jechuun ni miidhan jiru jechuun barattoota irratti dhiibbaa hanga tokko ni qabaa. Yeroonii fi waan akkanaa kana fa'aa hojjettu amma hojiilee miidiyaa irratti hojjechuu fi barnoota irratti fokus godhuun xiqqishoo dhiibbaa irratti ni uuma. Walumaa galatti immoo waan barnoota irra jirtu miidiyaa irratti hojii hojjechuu hin dandeessu yaada jirutti isin amanuun. Namni kallattii ati yaadaa fi sammuu ta'e itti qopheessiteen yoo hojjettu ta'e wanti akkasitti dhiibbaa irratti uumee akka ati waan sana hojjechuu hin dandeenye si dhorgu hin jiru. Kallattii ati ittiin hubattee waan kana yoon kallattii kanaan harka kanaan qabe hin danda'ettee yoo wajjin hojjettu taate wanni akka ati hin dandeenye si godhu hin jiru jechuudha. Dhiibbaa irratti uumuus akka dandeessu ifa amansiisuus si abbaatu if dhorguu danda'a jechuudha. Kanarratti barataa irratti walumaa galatti miidiyaan dhiibbaa uumeeti akka inni miidiyaa irratti waan tokko hojjechuu hin dandeenye godhaa yaada jiru anna amansiisu jechuudha. Dhugaa keetti waa hundaa'u akkaataa itti fayyadama isaati yoo gartee hamtuu fayyadamtees hamtuudha yoo barnoota itti fayyadamtees barnoota. Wanni jechuu barbaade amma miidiyaa hawaasaa irratti namoonni beekamtii argatan hedduun namoota waa'ee barumsaa kana leellisanii miti. Ammaasis haala amma jiru keessa biyya keenya keessa jiru wajjin namni baratee eebbifamee gartee hojii fa'aa kan harkanneetu heddummaata. Baratee eebbifamee hojii harkateetumaa waggaa meeqa hojjetee miindaan isaatis gahaa miti hojii adda addaa irratti biizinasa irra bobba'ees tirfii fa'aa kadhabee kasaaruun irratti normaali. Sababa kana laalee namoonni adda addaa barnoota irratti xiyyeeffatee duraan akka ilma abaluuttiin eebbifamee baradhaa jee deemu. Namoonni beekamtii qaban kun hoggaa gartee footoo babbareedduu kaan viidiyoo babbareedaa waraaban makiinaa babbareedduun deeman follower hedduu qaban wanni ajandaan hundi waa'ee isaanii kana ta'u yoon akkana beekamee hoo jee barataan gama barnootaa irraa qalbii isaa gama waan kanaatti oofuun hin jirtu waan jettuun barbaade maaliif faayidaan barnootaa maalii yoo gartee namni jireenya isaa keessatti qabeenya harkatee jireenya qananii jiraachuu dadhabe. Wanni baratuuf maali waan juutu haa jechuudha yeroo hedduu. Waan kanaaf gama kanaan dhiibbaan qabu hiiteettu. Bakka kanatti wanta dubbachuu barbaadu tokko jira.
ni dhiibbaa ni qabaa yoo osoo hin taane sirri qaba dhiibbaa ni ganda keessatti haalata hiriyyaan kee itti jiru yeroo ilaaltu amma fakkeenyaaf ati barataadha barnoota irra jirta kana wanni ni finne namni viidiyoo kana dhaggeeffatu jiruufillee dhaamu ati barnoota irra jirta namoota hedduu tokko kanii fi hiriyaa wajjin turtan kanii fi hojii jireenya jalqabdan kanii fi ijoollummaa irraa hojii guddatan har'a beekamtii argatee miidiyaa irratti suuraa bareedduu ka'aa iPhone qabaa waan adda addaatiin miidiyaa irratti waan suuraa kee beekamtii qaba. Ati garuu kilaasii irra jirtaa barnoota irra jirtaa waan akkanaa kana ilaalee namni kana booda baradheetis bakka san ga'ee warri miidiyaa kunuutii bakka hundatti maallaqa argataa wanni akkasitti isaa miidhuus hin jiru jee barnoota irraa namoonni abdii muratu hedduu jira. Kana immoo dogoggora guddaa namni fi inni beekamtii argatee jira. Akkamitti akka beekamtii sanitti waan kana hojjetuu fi ittiin jijjiiramu baruudhaaf yeroo itti fudhata jechuun namni sammuusaa waan hojjetuuf qopho'itee fi namni hojiin akkanumatti fi itti dhufte adda adda. Barnoota irra jirtaa kallattii jirtu yoon barnoota keetirratti xiyyeeffattee kallattii jireenya keettiin fooyyeffachuu dandeessutti deemte. Wanni beekamtii jaantoonni waan salphaa namni yeroo ammaa tana beekamtii waan jaan namni sirrii beeka namni miidiyaa irra jiru waan namni guddisee akkasitti ittiin dararu miti jechuudha. Ammoo kalaffaatee jireenya kee guutuu baratte hune jireenya inni beekamtii fiduu dandeessaati. Inni immoo osoo hin baratin beekame hune jireenya ati keessatti dabartee barnoota ati baratte kana deebi'ee barachuu hin danda'u. Ati kallattii irra jirtu kana dhiifte taanaan ifiif hallayyaa nama asoo karaa diriiraa jiru hallayyeettiif darbe agarte nama akkasiitti taa'ee jechuun namni feemasoo kanaa kana ilaalee haalata miidiyaa kana ilaalee barnoota dhiisee barnoota irraa gara miidiyaatti jijjiirama jee waan akkasii yaadu wallahi dogoggora guddaa namni gaafii asoo taane yaada irra walii kannee wal amansiisuu qabu jee amanuu taa'ee yaada kana osoo fi namni coollatti muuxannoo fi hubannoo irra qabu irratti yaada walii kannellee bareedaadha. Nanga hubannoo kiyyaatti hangan waan jechuu barbaade. Hedduu galatoomi fayyada miidiyaa hawaasaa kanarratti wartee wanni xiyyeeffannoo harkatee namni yeroo hunda ajandaa godhatee jala deemu waa'ee miidiyaa hawaasaa irratti beekamuun faayidaa isiin qabdu waa'ee namni beekaman hojjetu malee faayidaa barnootaatii fi namni barate faayidaa qabaa biyyaa fi dhuunfaa isaatii fi maatii isaatii fi egereefis faayidaa inni qabu hedduu kaleellifamu hin agarre hangan harkutti. Maaliif namoonni beekaman hedduunis beekamtii malee waan beekumsa hin qabneef ta'uu mala. Xiyyeeffannoon barnootaa jiru hedduu gabbu'aadha. Wanni kun dhiibbaa akkuma jennetti dhiibbaa qabaachaa deema. Mee sila miidiyaa hawaasaa irratti akkuma ammaatu haaftee waa'een barnoonni murteessaa ta'uusaa barnoonni giraajee godhuu qofaa miti. Waan baratoon sirrii barattee achi keessatti jireenya namaa wajji jiraachuu barattaa addunyaan adda addaa akkamitti akka jiraattu barattaa addunyummaan tunuu waan akkam akka taateewu barattaa garaagarummaa yaadaa nama hedduu jiru addunyaan akkamii walii kabajaa deemti waan jiru agartaa aadaalee addunyaa irra jirtu barattaa gartee waan xixiqqoodhaa jecha booda rifattee hin baara hedduu jechuudha yoo addunyaa qofa qabaatte barattee. Kanaaf gama barnootaa kanaan miidiyaalee irratti wanni silaa dalagamuu qabu hubannoon kennamuu qabu akkamitti yaaddaati. Namni keenya laal kanii fi silaanii fi beekumsaa fi muuxannoo hojii qabu miidiyaa irra hin jiru. Lafa jira kanii fi ammoo ganda keessatti namni tartiiba dhabee kallattii adda addaa irra jiru hundi jechaa hin jiru. Namoonni silaanii fi miidiyaa kanarra jiraatee miidiyaa kanarratti dhaloota miidiyaa irra jiru kana jijjiiruu danda'u miidiyaa irra hin jiru. Kan miidiyaa irra jiru kanii fi ganda keessatti kuduraa rabbii santuu miidiyaa irratti ol ba'ee dhaloota kana daaraa hariim godhu. Kanarratti ammoo warroonni silaanii fi bakka isaanii barbaade bakka isaanii maltu bakka nii fi silaanii fi jiraachuu qaban irraa hafanii miidiyaa warranii fi tartiiba hin qabne kana gadhiisanii akka waan miidiyaan kun ifuma wanni qabu ifuma nama miidhu akkasin laalanii miidiyaa irraa fagaatan kun yoo karaa miidiyaa deebi'anii warra miidiyaa irra jiru kana amma addunyaan guututti
addunyaa bakki irra wal agartu bakki nii fi itti waliin jiraattu miidiyaa ta'ee jira. Miidiyaa kana yoo nii fi irraa dheessitu ta'e dhalootanii fi silaaniif fayyaduu dandeessu. Akka feetan taa'e jettee akka waan dhiisteeti. Warroonni silaanii fi waan hojjetan irratti akkaataa itti dubbatanii fi akkaataa itti hojjetan beekan kun osoo gama miidiyaa kana dhufanii gama miidiyaa kana kallattii adda addaatiin dhalootaaf daandii kaayanii waan adda addaa dhaloota kanarratti hojjetanii baay'ee barbaachisaa na fakkaata. Wanni rakkoo ta'e warra silaanii fi bakka jiraachuu qabu irraa hafee bakki silaanii fi jiraachuu hin qabne jiruutu rakkoo tana hunda fide malee kun dhiibbaa miidiyaatii miti jechuudha. Ayyee duulatoomii mee dhiibbaa miidiyaa kanatti dabalatee hiriyummaan jechuudha. Hiriyummaan hangam takka murteessaadha. Miidiyaa irratti fayyadamas taatee fakkeenyaaf yoo hiriyaan ta'e namni saahiba keetii kanuma gartee miidiyaa hawaasaa kana wooma qoflaa taphaa qofa hordofuu waan faayidaa hin qabne hordofu taate xiyyeeffannoon kee gamas kutuu mala. Amma geemii adda addaa jira miidiyaa kana nuti gartee namni quban qabu malee hedduun namoota geemitti araadanii geemii adda addaa jira. Agartee araada nama qabsiiftee namni waan san malee rafuu hin dandeenye jechuudha. Hiriyaan hangam takka dhiibbaa qabettee yaadda namni saahibduu jechuudha waan kanarratti. Laal miidiyaa kanarratti namni ati follow gootee hordoftu follow jechuun naateetiin hordofu jiraadha. Miidiyaa rakkoon qabu pilaatfoormiin miidiyaa yeroo hunda akkaataa itti hojjettuu fi waan ati ilaaltu irra dhaabbateeti. Amma wanniin pilaatfoormiin miidiyaa kallattii biraatti deemee jira. Waa'ee laayikii fi koomentii osoo hin taane viidiyoo ati hanga ati irra dhaabbattee ilaalee beeka. Jechuun yeroo hunda guyyaarraa daataa funaanaa kanarraa akkamitti hangam takkaatee dhaabbattee viidiyoo sana akka ilaaltee fi maal akka ati yeroo hedduu hordoftu yaada kee beekaa jechuudha. Miidiyaa irratti wanta fi ati yeroo hunda ilaaltu dhiibbaa sirratti uuma. Hiriyyaas ta'ee nama osoo hin hiriyoonfatinis wanni ati isaa osoo adiis walitti hin qabne jechuun osoo waluu quba hin qabne yoo viidiyoo isaa isa jibbuuf jecha ati ilaalte taatee fi jirtaati pilaatfoormii miidiyaatiif. Yeroo lammaffaatis deebisee sansii fidaa jechuudha. Ati kana ilaaltee immoo kallattii biraatiin yaada nama jibbisu kana sarchi gootee fa'aa ilaaltaa. San booda yaadni isaa guyyaadhaan taatee siitee jiraaf sarchi gootee beeka malee miidiyaan isa jibbitee sarchi gootee ittiin beeku. Kanaafuu kallattii adda addaatiin nama fi hojii hiriyoomtuu nama miidiyaa kanarraa dhiibbaa guddaa qaba. Hiriyyummaan miidiyaa fuudhee kallattii adda addaa keessa ol naqaa amma miidiyaa irratti fasaanni adda addaa heddummaatee namni kallattii fi barbaades yoo fa'aa jechuudha. Namni miidiyaa irratti wal quba qabaatee waliin jiraatee hiriyyummaa lafarra caaltu sanii fi dargaggoonni amma walitti jiran kana amma haala bareedaan deemu jira. Haala amma argu jiru kanaan miidiyaa walitti dhufanii hiriyyummaadhaan waan addaa takka waan hawaasa kee fayyadu ittiin hojjechuutu barbaachisaadha malee hiriyyummaa miidiyaa tanii fi aadde walii qabaataniif fireendii taataniif waan addaa wanni vaaliyuu qabu hin jiru. Amma fakkeenya kanarratti wanni si godhuu barbaadu ijoollee dhiyoo kana galamsoo irratti hojjechuu jirtu takka. Ijoolleen suni wal qabatanii waan hedduu dhiibbaa amma uumamte kana warri uume hojiin hojjetamu jirtu haa mul'attu malee warri fi waan kana walitti qindeessee walitti uume dargaggoota sanii warri ittiin galateeffamuu qabus warri waa hunda akkaataa itti wanni san taa'ame irratti galateeffamuu qabu waan isaan jeetiin amanaa. Wanni hundi ni jijjiiramti garuu hawaasaa fi biitiif hin jijjiiramtu sanirra dhaabbattee wanni fi kallattii adda addaatiin waa hojjette boruu waan ittiin gammaduu dandeessu hojjechuu dandeessaa jechuudha. Hiriyyummaa miidiyaa bifanii fi nu fayyadu yoo itti fayyadamne hiriyyummaa gaarii, hiriyyummaa jaalalaa, hiriyyummaa bira kuttee obbolummaa akka taatuun amanaan. Hedduu gaariidha. Waan miidiyaa hawaasaa irratti namni fayyadamu waan hafaatii misilaawu. Yoo immoo waan faayidaa qabutti fayyadaman faayidaan nama dhufti. Yoo immoo gartee waan hin taane fayyadamanis akkasumatti wanni hin taane dhufti jechuudha. Hedduu gaariidha. Mee miidiyaa hawaasaa kanarraa namni ati dinqisiifattu eenyu? Namni dinqisiifattu tokko. Miidiyaa hawaasaa kanaan durirraa gaafan useetuma fayyadamu amma eeganii fi walitti wanni kana osoo hin taane jalqabarra viidiyoo koomedii taniin namaan laaluu ture ibsaa abdii yoo ta'e beekte hin beekne dirree dhawaa ibsaa abdii fayyadame isa. Nin beeka. Abbaa bultu.
Niin beeka. Dururraa Komeedii viidiyoo ajaa'ibaa isaatiin turan laalaa. isaa fi Dr. Abdulhakiim Faajii guruupii san komeedii ajaa'ibaa turan dhugaa keeti. Gaafa Usman Abdulhakiim Fafarsinyoo fi Faajii Peeppee ta'anii hojjetan sun fa'a. ergaa ajaa'ibaa qabu. Isan hordofaa viidiyoo koomedii isaa hedduun jaalladha. Sadarkaa ammaatti illee namni niifiin silaa miidiyaa kanarra deebi'ee koomedii hojjetee nama niifi haalata miidiyaa ammaan tanaa kana ni agarra. Bifa saniin osoo deebi'ee miidiyaa irratti hojjete naman akka biyya teenyaatti ni qabna koomediyaaniidhaaf jee yaaduun ibsaasanii isa hedduun dinqisiifadha. Hojii miidiyaa irratti namni laalladhullee isaanii jechuudha. Hedduu gaarii anillee hedduun dinqisiifadha isa ibsaa dhiisuu isaa naan taane waan san sagantaa biraatti akkas jalqabee ture sagantaa ijoollee intarviiyuu godhu takka gaaf tokko galtee jirte waan san dhiisuunis naan taane waan kana akka gama hawaasa gama baa kana ni qabna waan takka jalqabnee dhiisuu isaa ni qabna jechuun anis yoo na fudhatte waa hedduudhaan jalqabee dhiisee ati salma yuutuuba yeroo dheertuu dura jalqabdee dhiiftee waan jalqabne dhiisuu amalumaaf qabna na fakkaata. Itti deemuu qaba. Viidiyoo tokko harkeetiin ture. Viidiyoo kee tokkoon arge viidiyoo isin warri jimaan haraami jettan viidiyoo isin jimaa haraami jettan nuti immoo afaan kaanneetti laaluu jirraa jette maal jechuu? Waan ragaa ittiin qabne irratti bar nu rakkisanii jechuun nuti guyyaa guyyaarraa amma amala keenya warra bahaa namayyuu ni beekaa. Yeroon nuti teenyee viidiyoo sanuu laallu yeroo gad teenyee afaan kaayyannee booda jechuun yeroo afaan kaayyannu waan akkasii lallaaluu qabna malee yeroo kaan hojiin teenya kallattii adda addaatiin namayyuu hojii adda addaa qaba waa adda addaa godha. Yeroon viidiyoo inni haraami jee waraabu san laallu yeroo qamaanu malee yeroo biraatii miti. Teenyee qamaa viidiyoo isaa laallaa inni immoo kallattii biraatiin waan addaa waan ragaa irratti hin qabne waan evidensii fi daliilli irratti hin jirre nu oofanii nuti carraa biraan qabnu gaa qamaanee waan isaan qamoon haraami jaallaaluu malee maal goonetti akka isaan waan kanarraa abdii murataniif. Viidiyoo ergaa ajaa'ibaa qabu bara qoplaan na qobalchiise hedduu na qobalchiise. Viidiyoon kee ajaa'ibaati. Ammas viidiyoo kee tokko haa viidiyoo tokko haa wanta jiru jira viidiyoon kee. Viidiyoo kee haa namni umriin teessan warri gartee umriin teessan amma takuru 8 ol ta'ee ammoo san booda maatii keessa warra keessa abbaa fi haadha teessan irraa waa eeggattan. Hin eeggatin ayetteeti itti aansitee immoo waan bira jette. Ergaan isaa akkami? Ergaan isaa maali? Yaadni viidiyoo sana irratti waraabe jalqaba irratti akkaataan itti waraabe tenshina nama akkanii fi viidiyoo sana irratti deebisanii fi yeroonii fi umriin teessan 18 fi 20 taatee akkamitti harka haadha abbaa keessanii eeggattanii harka haadha abbaa keessanii qofa eeggachuun qabdanii jee dhaabeetiin khanii fi adeera keetii khafira keetii keessuma keetii kanama hunda eeggachuu qabdaa hin jee. Sanirratti namni jalqabumaa'u harka haadhaa fi abbaa eeggatee guddataa. Namni umrii 18 harka haadha abbaa jala bee sadaqa jechuun haadhaa fi abbaan hanganii fi ati isaanii hojii jirtutti haqa irraa qabda. Kana immoo hafiraa fi maatii keetii hunda eeggachuu qabdaa kaniin jeerratti namni firaa fi maatii fi waliinii jireenya akkaataa rakkoo fi bal'oo keessattis waliin jiraata. Waliin jireenya hawaasummaa akkaataa namni itti wal gargaaru kana sammuu keessatti akkanii fi namni yaadatuufi malee harka adaadaa keessaniitiif akaaboo teessanii eeggadha jechuuf iyyaa miti jechuuf. Dhaamsa ergaan akka akkas hin taaneefin namu hirkattummaa barsiisuu kun taatu waan jettu raayeen kaasaa akkas jee. Hubannoo akkasitti yoo hubatan warra qixaaxamuu qabu sanii doogora. Bayyanaa ta'e. Uffanni ati imaamataa fi manca'aa uffattee kaate kun maaliif hawaasa
namni ammaan tana suuraa ka'uu namni miidiyaa irratti keessaa buuti qishullee nama ati nama kuma dhibba fa'aa hordoftoota qabda namni kuma lamaa fi kana qabu suuraa bakka bareedduu dhaqee fooqii laffaa ka'aa bakka gartee ilmi faan jirtu keeti sanuu edit godhee waan takka takka yoo gartee kopheen faan hundaati irraa muree akkasi poosti godha ati immoo marxoo hidhattee maamata uffattee mancaa qabattee kaate maaliif akkasii Kana gaa yoo ibsuma godhuuf taate malee hayyoon namni waan takka wanni godhu namni kamuu pilaatfoormii uffata isaa eeggatee waan addaa mul'isee miidiyaa irratti mul'achuu ni jaallata. Garuu evideensiin jirtu namni amma arginu kun irra hedduun miidiyaa irratti fi lafa irratti adda adda. Anamma namni miidiyaa irratti na beekuu fi namni lafatti na beekus bakka izaddiin miidiyaa irraa kun izaddiinuma lafaati malee izaddiin addaa tokko kan miidiyaa irra fideen jiru jechuudha. Haalaataan uffata sanii uffata namayyuu beeku abbootiin teenya yeroonii fi carraaqataaf gama nama kaanii hara yeroo deeman uffanni isaan uffatan akkaataa saniini imaamata isaanii qonyarra kaayyatanii marxoo isaanii uffatanii hojjaa isaanii kashaa fudhatanii sanbooda akaafaa isaanii harka qabatanii deemanii guyyaa guutuu carraaqachaa oolanii namoonni jireenya maatii keessaa bahee haalata adda addaa keessa jireenya biyya baqaa jireenya pirootokoolii eeggate tokko jiraachuu eegalee akkaataa keessa jiruu fi akkaataa maatii keessa jiru akkaataa itti guddate sanii fi san akka yaadatee imaajin namni haalata akkam keessa abbaan haadhaa fi abbaan akka turan akka yaadatuu fi waan akkasii bifa viidiyootii fi bifa koontantii adda addaatiin illee waan irratti hojjechuu barbaadu gara fuulduraatti inshaallah waan bareedaa tokko kan irratti hojjetu illee fadhiin qabaa du'aa godha. Taate viidiyoo ooluu keessatti ibsan irratti feesta yookaan miikaa naan biratti miikaa duraa qabda miikaa jimaa hatti hara waacatte. Miikaan amma miikaan dhorkame jedhanii ammas warra seenaa gartee gaafa miikaa fayyadamuu ture keessa galmootee jirta. Osoo amma taate kee waraabda. Amma wanni kun bakka bu'ee jira. Amma dirqama maal goota haalata biituun itti deemu jirtu wajjin feessaala hedduu manaa qabnaa hanga jirutti gaa numa fayyadamnaa gisee baasaa facaasaa jedhanii amma magaalarraa bitachuu dhorkame malee hamana jiru isaa fayyadamuun dhorkame. Dhorkamee jira si dhorkamu yoo dhorkame ni addabamta amma nama addabamee jira yoo ta'u gurootti ni addabamta yoo feessaala qabattee argamte. Akkas taanaan gaa waan feessaala bakka bu'uuna hanninaan abbaa guddaan kee maaliin godharee sanumaaniif dura kaayyadmarra kaayyadda malee. Osoo miikaan kun dhufin dura wanni uummanni fayyadamaa ture afirii fa'aa fayyadamanii dur rawaacha gartee ukoo fa'aa marxoo fa'aa guuratanii dur afirii gartee huccuutti dhaqatanii amsoolaa fa'aa ture booduma kana feessaala kun dhufe akka jimaan hin xoorine fa'aadhaaf tursiisuudhaaf aduu fi gartee qilleensa irraa eeguudhaaf gamas deebinaa jechuudha. Ammoo wanni ammaan tana fayyadamuu qabnu immoo waan gartee feessaala hin taane jechuudha. Feessaalli kun naannoodhaaf gaarii miti jechuudha. Baarmentiidhaaf naannoo bal'isa deema. Kanaafuu ati amma nama guddaa gartee dhaloonni hegareeganaa waa dubbatu warra feessaala qamee keessa galmootee jirta seenaan ta'e dheertuudha jechuudha. Gaafa kan feessaala keessa qamee jedhanii booda suuraa Poostichi godhan bakka asirra poostichi godhan. Viidiyoo kee tokko mee viidiyoo kee tokko daawwannee walitti deebina. Haa daawwannu. Boru guyyaan jummaadhaami. Garuu isin isinirraa qabbanaa'uutillee taatu masiida keessa gattattaa khayri wa khayraati. Maa hulaarra nu fixxan. Warranii fi gizee imaamni salaata fixate fiigee hulaarratti nama lafa darbu tokko biraan naaf ga'a. Maali maa nu fixxan? Dhumnee bar. Hay. Gizee shayini salaata fixate hanguma ruuzni isinirraa qabbanaa'uutillee taatu xiqqisho masiida keessa gadi hin teessanii maa lubbuu nu fiddan. Hay. Maa rakkannee bar. Ammaaltu saasa naa ariyeessa tana dhibdi. Viidiyoo kee ka jummaadhaa ka guyyaa jummaadhaa kana viidiyoo kana keessatti hedduu na qobalchiise osoo fiifuu maaliif guyyaa jimmaa hanga ruuznii namarraa qabbanaa'u maaliif turtan jettee fiifuu deebitee immoo fiifuu anoosa maaltu dhumarratti na qobalchiiste hedduu. Ano maaltu nariyaa
Egaa nama laal akkin ta'ee jira bar miira keessa galeetiin yeroo inni fi jimmaa baatan asoonii fi gizee isheenii maamata salaamata baafate fiigee warra ulaa irratti wal fixu tokko jira. Namni nii fi ani yeroo saniis isaan wajjin fiiguu ture egaa namni yeroo san fiigee isaanii wajjin ulaa irratti akkas hin ta'in akkamitti namni akkas ta'uu agara hin agaruu gara. San booda isaan komachuu keetiin bakka anis badiin hin qabaame saanoo maaltu saasan naa aaree jeefarraa jalli yoo gizee dubbiin nama dhibdee maal goota. Dhumarra waan biddoo waan na hubachiisaa akka ajaa'ibaatti biidoo keen asumaan lallaaluu na tolte namni amma ni beektaa wani reefu si jeessan uffata saniif kan kana dhaloonni ammaan tanaa kun dhaloota eenyummaa isaatiin boonuu miti nama hedduuf boonuu miti nama gartee kun gadaantummaan itti dhagamtu kun boodatti hafummaan itti dhagamtu nama biraa fakkaachuudhaaf yaalii godhamanii namni fakkaachuuf yaalii hedduun godhanii ati immoo wayyaa yaalii yaada mee ichi deemneetti gama fuuldura gama dhumaatti ichi deemu jirra. Izzaddiin fuuldura dhiroojilee akkamiirraa gama viidiyoolee miidiyaa hawaasaa gubbatti hojjetu kanaan Izzaddiin irraa maal eeyina? Akka namni sirraa eegu dubbattee gahuu dhabuurraa hojjetteetuma agarsiisuu wayyaa beekta. Gama miidiyaatiin hanga danda'utti waan gama kiyyaan banaan jirtu. Miidiyaa kanarratti bakka silaanii fi itti hojjechuu qabdu san bakka ati silaa guutuu qabdu san yoo fi hanqiftu ta'e nama biraa tokko bakka saniin waan san bakka bu'aa namni bakka ta'e san bu'u ammoo waan adda addaa waan fasaada waan adda addaa fidaa san booda miidiyaan laaqamaa jechuudha. Bakka silaanii fi tahuu qabnu yoo fi banaa dhiifnee ka biraa deemnu taate waan biraatiif bakka san bu'aa san booda kallattii biraa caa jechuudha. Gara fuulduraatti inshaallah wantoota YouTube irratti viidiyoo madura hojjechuun ture haalata adda addaatiin wanni san karatti dhaabee waggaa 2 fi waggaa 3 ga'u jira. Viidiyoo intarviyuu magaalaa keessatti namoota adda addaa gaafilee hawaasummaa wajjin wal qabatu kana gaafachuu ture. Wantoota seenaa hayyootaati wajjin wal qabatu gama keenya sanitti hayyuun beekamaan kanii fi namni hedduun beeku gama qobboo sanitti Abubakar Muusaati. Seenaa Abubakar Muusaa sanirratti gaafa yaadannoo isaa waggaa 46ffaa magaalaa keessatti viidiyoolee adda addaa viidiyoo seenaa isaatii wajjin wal qabatu bifa akkasiitiin intarviiwudhaan magaalaa keessatti gaafilee adda addaa dhiyeessuun gaafachuun ture. Intarviiyuu akkasiisan hawaasummaa irratti waan hundaa'utti hojjechuun fadhaan amala kiyyarraa. Waan sanna hojjechuullee gara fuulduraatti yaadaniin qaba. Gama biraatiin ammoo intarviiwulee keessummoota dhiyeessuu chaayinaala kiyyarratti viidiyoo akkasii hojjechuun ture. Viidiyoo sunis waan haaraa fi bifa namni akkaataa miidiyaan deemu kanatti saffisaa yoo wajjin deemne jalaa haftaa akkaataa saffisa miidiyaan itti deemu kana yoo rabbi haala nu mijjeesse kallattii saniinis kan hin hojjedhu ta'a. Karoora kiyyaa fuulduraa gabaabinaan kanuma yoon siin jee wayya. Ayyee hedduu galatoomii gama xumuraarra deemu jirra. Waa'ee barkoo miidiyaa sabskiraayib goote. Barkoo miidiyaa sabskiraayib godheetiin jira. Amma irratti qabsoofna akkam seeta. Wallahi viidiyoo jala seeneen lallaaluu ture torbee dabre kana san durallee akkasitti baay'inaan yeroo itti kannee laaluu baadhu naaf dhufaa notifikashinii hamma tokkoon ilaala. Wantoota hawaasummaa wajjin wal qabatanii waa hunda kallattii raashinaal ta'een namni yoonii fi yeroo jirru kana keessatti yoo namni yaada kallattii takka qofaan deemte waan galma si geessisuu miti. Sodaa fi hifannaa yaada akkasiitiin alatti waan hawaasummaa wajjin wal qabatu waan hawaasa keetiin walitti hidhata qabu irratti yoonii fi ka hojjettu ta'e waan dhiibbaa hedduu qabu miidiyaa kanarratti hojjechuu jirta. Yeroo hunda sa'aatii ta'etti fudhattee kallattii adda addaatiin barkoo miidiyaa kanarratti viidiyoolee babbareedaa hedduu hojjechuu jirta. Waa'ee hawaasummaa
siyaasa biyyaa kanii fi namni kallattii adda addaatiin hubate kana tartiiba irratti yaada babbareedaa itti kennuudhaan akkaataa hubannoo irratti namoota hubannoo kallattii siyaasaa waan hin taane hubataniif yaada wal qixxeessuu irratti waan adda addaa irratti viidiyoo hojjechuu jirta. Anna kanarratti asuun sin dinqisiifannee darbuun barbaadu kallattii adda addaatiin ammoo barkoo miidiyaan miidiyaa keetii miti miidiyaa nuti si waliin qabna si waliin jirra jabaadhu sin jechuu barbaada. Kallattii miidiyaa namni itti hubatu addatti wanni ati chaanala kanarratti hojjechuu jirtu bifa adda ta'een hedduu nama hawwata. Kanaafuu haalata yuutuubii irratti ittiin hojjechuu jirtu kana bifanii fi namoonni adda addaa sagantaa keessummaa kunillee kana dura jalqabamee jiraasa sagantaa keessummaa sana. Nama afuraffaamu kanaati amma. Sagantaa kanallee bifanii fi keessummaa kana asoonii fi koontentii wal fakkaataa gootee irratti nu hojjettee hedduu bareedaadha jedhee yaada. Nutis gama yuutuubiin gama miidiyaaleetii irratti hojjechuu dandeenyutiin wal cinaa dhaabannee miidiyaa keenya kana guddisuudhaaf qophiidha. Atis jabaadhu nutis waliin jabaannaas jechuu barbaada. Ayyee hedduu galatoomii waan miidiyaa kana eega kaafteefu waan nu biratti hin baratamin takkaan miidiyaa hawaasaa kanarratti namoonni naannoo biraatis ta'e egaa ijummatii akkasiin ilaala ta'an beeyne miidiyaan hordoftoota hedduu fi dhageettiif waan hunda qabu. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti yoo fudhatte afaan amaaraa kana lakkoofsaan oromootu hedduudha jennu egaa lakkaawwan bakka itti lakkaawwan illee hin beekne istaatiksisii barate egaa guluma lakkaa'u ta'isa biliyoona amman tana 70 ga'uu dhaban yaadaanuu akka himanitti duraan 50 jechuun turan 60 jaanii 70 ga'uu dhabdu oromoon miliyoona 70 taatee miidiyaan afaan oromootiin hojjetu hedduu dhageettii fi kanan qabu. Afaan amaaraa immoo akka ajaa'ibaati namni dhuunfaallee akkasuma. Dhiyeenya kana amma ijoollee yuutuubarootaa fi gartee tiktokoroota beekamoo dhiyootan hidhamanii ba'an kan hedduu isaanii hordofeetiin ilaalee duraan ilaaluun hin beeku isaan kan hedduu lallaaleetiin natti tolte wanni isaan dalagu jiran nama gargaaruu waan gartee dalagamuu qabu takka namni if danda'uun waan guddaadha. If danda'anii miidiyaa hawaasaa kanarratti maatii isaanii danda'anii jireenya isaanii jijjiiranii uummata isaaniitiif wanta akka godhuu jiranii giveaway fi wanta adda akka godhanii bishaan baaka baasuu jira uummataaf hojjechuu jiran. Keenya kana yoo ilaalte immoo gartee gandaa'uun gosaan fa'aa wanta godhanii wal cafaquu laayibii wal fidanii wal tumuu fi wal eegisiisuu fa'aadha. Wanniin miidiyaa kanatti illee wanniin barkoo miidiyaa kana wanni hayyuun isaa wanni itti banne miidiyaa kanatti namoonni beekamuu qaban wantoonni beekamuu qaban waan faayidaa uummataa qabu waan dhaloonni heegaree hoggaa dhufanii viidiyoo kana ilaalan abbootiin keenya waan gaarii dalagaa turanii jedhanii qooda si kaayanii gartee ilmoon siin boontu sana hojjechuu qabna yoo gartee wanni asirratti dalaytu kun kan ilmoon teeguu agartee itti qaanfatu taate ilmoon ilmoo teetii agartee itti qaanfatu taate waan dhaloota mataa qaccabsu jechuudha dhaloota eegaree. Wanni ammaan tan argaa jirrus waan akka isanii jira jechuudha miidiyaa gama afaan oromoo kanaan. Mee waan kanarratti hoo maal jetta miidiyaan ammoo akka ammaan tana jenne kanatti waan sirrii kanaan uummataaf hojjenne jennee kaane kun hedduu hordoftootaa fi xiyyeeffannoo hedduun qabu. Namoonnis laa agartee hordoftoota qabanis siifis hin maxxansan sheer siin godhanii siifis na fayyadanii waan akkasii wanta hin jaan. Wanni kun maalirraa keettee yaadamee waan kanarratti waan jettee yoo qabaatte. Kallattii miidiyaa keenya miidiyaa hawaasummaa Oromoon fayyadamtuu kana wanni gosa gaddeebise miidiyaa kanarratti waa'ee lola namaatii fi waa'ee ajandaa nama dhuunfaatii fi waa'ee gosummaa irratti waa'ee gosummaa irra namni wal loluu kanarratti bakka namni namoota gurguddaa hedduu dubbachuu ture takka feesbuuka kiyya irratti waa'ee ajandaa nama dhuunfaatis ta'ee waa'ee gosummaa biyya nama wanni miidiyaa hawaasummaa keenya kana kanii fi hawaasni keenya fayyadamu kana gandaa fi gosa gaddeebise waan sila intarnaashinaala namni ittiin wal gargaaru ittiin waliin hojjetu ittiin biyya fi guddisu ittiin wal ajjeesuu ittiin gosummaa faarsuu ittiin wal arrabsuu fi ajandaa walii uumanii jireenya maatii jireenya hawaasummaa jireenya nama lama jidduu jireenya hariiroo jaarsaa fi jaartii addaan diiguutti wani jijjiire akkaataa nuti miidiyaa kana itti hubanne malee rakkoo miidiyaatii miti. Miidiyaan ablee gara lamaatii jaan warri waa'ee miidiyaa haasa'u kallattii ati ittiin muruu barbaaddes sii murti. Yoo ati
waan ati barbaadde akkaataa reefuu waan ati godhuu barbaaddu irratti si gargaara miidiyaan. Waan ati hojjechuu barbaaddu irratti. Wanni jarrinii fi akkanatti kallattii adda addaatiin nu bira kutee sadarkaa biraarra jiran. An akka kiyyattee waan kana akkan jiru warri Amaaraa kuni dhugaa nu dura deemanii jiranii sadarkaan nuti itti deemu jirruu fi sadarkaan isaan irra jiran adda adda. Gaafanii fi isaan diraamaa hojjechuu turan nuti waa'ee kana keessa waa takka hin jirru waa'ee miidiyaa keessa jechuudha. Gaafa nuti kara diraamaa dhufne isaan kara filmii ce'anii jiranii gaafa nuti kara filmii dhufne isaan gama tiyaataraatii fi wantoota adda addaa hojjechuu jiranii jechuudha. Kana immoo akka isaanii nuti maan taanee jechuun hin taatu. Nu dura jiranii dhugaa nu dura jiran. Ammoo kallattii itti nuti miidiyaa ammaan tana deemu jiru kanaan kallattii guddaa kallattiin wanni nuti irra geenyu hin jiru. Warri nu dura deemu tures akkanatti deemanii sadarkaa nurra guddoo sanarra hin geenye. Waan adda addaatii fi haalaataa itti miidiyaa hubatan sadarkaa biyyaatti malee sadarkaa gandaatti miti. Namni akka gandaa yaadu ganduma keessatti hafa malee bakka takka illee hin gahu. Yoo sammuu teetiin fuutee akka fi mana keessanii yaadde yaadni keessan maatuma keessan tajaajila malee achi keessaa gabbee hawaasa biyyaan tajaajilu. Yeroo yaaddu akka hawaasaatti akka biyyaatti akka jireenya maatii biyyatee guututti yoo yaadu baatte waan mana keessatti yaada xixiqqaa mana keessatti yaaddu fuutee biyyaan jijjiiruun hin jirtu. Kanaafuu yaada warra nu dura jiruutis fadhanaa jibban fadhanaa jaallatan. Garuu nama dura jiru kudhanii fi irraa barachuu hin dirqama. Jara nu dura jiru kudhinee fi irraa barachuu qabna malee isaan jibbuu fi waan akkas akkasii waan sadarkaa biraarra jiru jechuudha. Kanaafuu miidiyaa kana gosaa fi gandatti namni gad deebise dargaggoota miidiyaarra jiru. Dhugaarra qaanfachiisa haalaataa miidiyaa kanarratti deemu jiru. Yeroo hedduu naaf saahiba kiyya tokko jira Usaamaa tokko. Usaamaa Ziyaaduu yoo dhiitte miine teenyee miidiyaa kana ilaallaa. Bakka waan namni miidiyaa irratti walitti qabee akkanatti guyyaa guyyaarraa ajandaa nama dhuunfaa godhatu asii fuudhee ammas mucaa gandaa baluutiin mucaa gandaa baluu arrabsee fuudhanii wakabaa kana godhan teenyeeti feesbuuka isaatis ni namana akkan kiyyaa wanutti takkaa waa'ee isaa waa'ee kana dubbatu miidiyaa tura fayyadamuu eegallee yoo dubbannees dhiibbaa nuti uumuu dandeenyu hin jiru. Sheekootaa fi hayyoota gurguddaa kana namni hin dhageenye nuti dubbannee maal nu dhagaan. Kanaan sirreessa jeetti kallattii biraatiin waa hubatee yoo namni dhufee ati woo gorsaadha ati maaltu siin ga'e jeeni yeroo inni itti dubbate atoo maaltu naan ga'eedha sanumaan wal eegalan. Ilmiin xixiqqoon maarree nama na itti baanan saniime. Kallattii akkasiitiin gandi keenya hubateeti miidiyaa fuudhanii afooshaa gandaa godhan. Miidiyaan afooshaa addunyaati malee afooshaa gandaati miti. Miidiyaa yoo fuutee sharaa gandaa goote sharuma gandaa san keessatti hafta malee sadarkaan ati irra geessu jirtu jechuudha. Kanaafuu haalata miidiyaa biyyoolessa goonee bifa bareedaadhaan dargaggoonni fakkeenya namaaf ta'uu danda'an kanneen miidiyaa irratti hojjechuu jiran hedduun jiran ammaan ta'an. Yeroo hedduu yeroo dhiyootti namni miidiyaa kanarratti wantoota hawaasa naannoo keenyaa hunda keessa deemee waa hojjechuu jiru obboleessa keenyaa Muu'eemaaksi. Muu'eemaaksi suni nama raashinaaliidha. Wantoota hojjetu irratti pozitiif ta'ee wantoota hedduu hojjeta. Nama miidiyaa kanarraa dinqisiifadhu irraa illee tokko kallattii akkas akkasiitiin namni yoonii fi waa hojjechuu baate fuudhee gandaa fi gosa yoo waa hojjete gandumaa fi gosa san keessatti hafta malee harta akka illee hin geessu. Imaamni gandaa kanii fi ganda fi jaallatee wanni jiru imaama biyyaa ta'a malee kallattii akkasii ta'ee jechuudha miidiyaan. Kanaafuu wanni gosummaa miidiyaatti deebise hubannoo hawaasaatii fi warri silaaniiti miidiyaarra jiran miidiyaarraa dhabamuu kallattii adda addaatiin bakka miidiyaan silaa cufamuu qabu bananii dhiisanii biraa deeman warri silaanii fi miidiyaa hoogganuu danda'u jechuudha. Banaan akkas akkasii dhufnaan kanneen karaatiin kun dhufanii itti calaquu jedhanii kan booda wanni maaliif akkana ta'e nama jechisiisu hin jiru jechuudha. Gizee dirree abbaa dhibee nama wanni tiif dhiiftee deemte san booda nama ni komatta. Akkas ta'e jechuudha miidiyaan. Abadan nama dhiiftee fi komachuun hin taatu deebitee yoo komatte malee
Izzeddin Jamaal barataa yuunivarsiitii Salaalee hedduu galatoomii waa hedduudha waliin qooddannee dhumarratti dhaamsi qabdu yoo jiraate maatii Barkoo miidiyaatiifis ta'ee namoota viidiyoo kana dhageeffatuuf dhaamsa qabdu kolii galaatti yoo jiraate dhaamsa kee dabarfadhuuti sagantaa teenya gama goolabaatti deemna. Hayyee irra caalatti yeroo ammaa kana wanni dhiibbaan miidiyaa qabu namayyuu ni beeka jechuun miidiyaan dhiibbaa guddoo qaba jenneetuma afaanii walitti haasoo osoo hin taane dhiibbaa miidiyaan qabu san beeknee irraa fayyadamuun dirqama. Miidiyaan dhiibbaa guddoo qaba. Miidiyaan hawaasaan deema. Yeroo ammaan tanaa kana namoota miidiyaarra jiru irratti dhaamsa goolabaa tokko kan hin dhaamu. Yeroo hedduu wanni inni dubbate ibsaa biddi tokko guyyaa tokko intarviiyuu halaalshoo irra godhee irra dubbatee jira. Nama miidiyaarra jiru adeemuun nama isa hordofu. Hawaasaatu isaan deema malee inni miidiyaan hin deemu. Nama miidiyaa irratti hordoftan ifumaa fuutanii nama yaadanii fi hin jirre yaada bu'aa takka hin qabne fa'aa miidiyaa irra fidu fuutanii arrabsitanii magaalaa godinaaf nama miidiyaa irratti dhufee albaatii isaa funyaan qabadhaa bira dabraa malee fuutanii magaalaa irra ooftanii fuutanii nurratti waliin fuudhinaa nama isin ifumaaf irra qo'isu jirra nama warra miidiyaatiif kanaan dhaamaa kallattii biraatiin ammoo miidiyaa kanarratti keessummoota namoota adda addaa nu affeertee ammoo itti yaaddee miidiyaa kanarratti yaadanii fi kan teettee asitti naaf yeroo keetiif yaadaa fi ilaalcha waliif qabnu akkanii fi namayyuu waliin hariiroo cimsatu godha waan ta'eef barkoo miidiyaa aniifis gana hordofuudhaan takkafaara ta'uun qaba jee yaada. Kanaafuu obboleessa yaadam atis wallahi hedduu galatoomii hojii kee hedduu jaalladha nuuf jiraadhu isin jechuu barbaada warri miidiyaa kanarraa nu hordofu jirtanis galatoomaa ulfaadhaa waan hanga ammaatti nu hordoftanis waan isinirra beeknuuf osoo hin taane waanuma haasa'uu qabnuuf haasofne galatoomaa isinin jaa. Hedduu galatoomii izzettiin keenya hedduu galatoomii waan bareedduu kaaftee dhaamsa bareedaa dhaamtee fi barkoo miidiyaan miidiyaa uummataati. Yeruma fedhattu firiidhaa banaadhaa abbaa fedheefuu banaadhaa abbaan fedhee asirra dhufee hirmaatee wajjin hojjechuu danda'a. Hedduu galatoomii. Izzettiin Jamaal baran hafolloowara tokko Izzettiin siisa. Anuma haa Izzettiin nan agartu. Footoo awwaa kanaa miti kan inni harka sun. Folloora kee meeqa Facebook irratti? Folloora kiyya kuma meeqasa? 300 moo kanaansa? Kanaa miti kanaa miti kan hin baanu. Folloora miliyoona maal qaba sun? Haala kidis hin ta'u wanni kanaa eega dhufe wanni jedhanii bakka viidiyoo si waraabu duraanan nama folloora hedduu qabu see bakka nama namni miidiyaa keenyaan as hin guddisan nama waa xiqqoo laala namni seela jiru kun nama waa takka faayidaa dhuungu dhaamsi keetis nama tokko biran gahu dhaamsi keetis nama tokko biran gahu hanga kuni wanni nuti goonu takka hin jirtu dhiisi bakka nurraa ofirraa deemu guyyina biraatti yaama ati takkitti irraa kanaaf rabbiin narra fideeme takkitti irraatti malee dhiisi boo inni qabdaan Facebook yookaan silkii teetiin dubbadhu malee wanni asirra si dheessuuf hin jirtu ambar folloora dila qabdaa nama folloora miliyoona maal qabu tokkoon argee Izzettiin Jamaal kajuu isa jedhin si dheeyse kama kinaan deemu tokko nagarre yeroo foogee adda addaarratti takaa makinaan hin qaba maali ati footoo kun uruu keessaa maal ati wayii qallaa kana makina maal qabda booddeen bakka dhiisii yoo deemu. Tokkitti irraan tanaa dhiisaa rabbiin narra fideeme taraatan. Awoo ayi waan akkana jedhanii jira. Deem obboleessa kee deem hangaan ammas waraabe kanaahu kanaahu ni kabalta kanaahu hangaan ammas waraabe kanaahu. Ni kabala maali ganda keenya irraa buuteetiin kabala. Doolaara 100 ni qabda. Doolaalli maali? Doolaara qabaachuu baattu ayyee qarshiidhaan kabale 100 kabale yookaan ammoo 50 laatu kabale malee viidiyoo kanatti namni gartee wanti godhu hin jiru deema obboleessi. Awwalarraa kafalaa kaayisi warri nu laalu jirtan maal taatan maallaqa hin qabu wani. Eessa silaalan hin garsiisu bal akka isaan silaaleen godha. Na laalu jira kun nagaruu na laalu jira tokko. Mee asirraa kafalan yoo laalanii viidiyoon kun jechuun 100 laalame sirraa kafalan yoo 100 laalamuu baate immoo waan takka
Boo Abdallasiin baanaa kafale haa maallaqa narraa na laalanii uummanni hono akka naarii jiranii. Maallaqa yoo hin qabaanne nuti dantaatee sana haa duuba. Bakka namni yoo maallaqa qaban namni asirratti dhiyaatee si wanta hin jiru. Maallaqaan Uffata waan maallaqaan keessan taphanne obboleessi maallaqaan taphanne adumaan deem irratti deem deem oolu. deem obboleessi deem kaawwan sirriitti dawwale maali ilool taasa Uffata haa sirriitti duuba dawwaluuf maaltu namni walqattee waliin hin jee duraanuu seeraanis gaafa laani. annaa beekamaa dabar namni sirriitti dawwalu kun maali Awwan akka kan feestaala seete biyya namni tanaa biyya hin baasin bar miliyoonaan qaba follower miliyoonaan qaba baran akka kan seete miliyoona miliyoonni maali maallaqa. maal maallaqa hordoftoota yoo salfii Yoo galchanii ni isaa beekee raagaatti dubbeeta baate miliyoonni dhagaye wanta salaalee ta'u. bakka jirtu yuubarri salaalee bakka ittiin jirtu sanirraa eegali hanga gartee qobboo bakka itti dhalatteetti bira kutanyuu awudayuu ni gan namni yoo salfii galche namni ni hordofu kun maali ati maal haasofte Hiriira ba'uu yaani karaa dheeraa kana maali? maaliif jechuun akka beektutti si ibsee bara salfii deemtee koyita karaa deemtee akka lama jettee hordoftoota beektu mire gaafa Hordoftoota. feemastee bartee hordoftoota bartee sabiskiraayib bartee laayikii bartee sheer barte Miila gaafas baasta kootu gaafun waan kanarraa hin bahu anis kunooti na bira taa'u jiraame anis akkanumatti hin ta'a atis akkanumatti hin bahu. yoo ba'uu baatte godhaa jee yoo godhan amma sabiskiraayib laayik sheer yoo barkoo miidiyaa waan kana hunda godhan viidiyoo guutuu laalan Hawa gaafas ni uummata waraabna laakiin jedhi viidiyoo na waraabuu deemaati. Waa xiqqishoo barkoo miidiyaa jaa sarchi godhaate mee deema namnummaan kumni takka illee hin taatu inni nama miliyoonaan qaba jee namni kumni takka dhaqaati godha sanbooda intarviiyuu hana godhu anis isiniif hin haasawa. Hay namayyuu haasawuu jiraame yoo na haasa'e maaliyan. sabiskiraayibii fi laayikii fi sheer jiittiin yoo beekan isaan waraqaa keettittiin si an beekan atis hin beektu isaanis hin beekan rakkoon isin maali Sheeriin irraa dhiisma. Sheeriin itti guddatti. Jechuun achiin oofuu hin danda'ani. Sabiskiraayib godhaati maallaqa nyaatu wallahi bilaash yoo qarshii takka isin irraa nyaate naatu itti gaafatamaa barkoo miidiyaa jaa yuutuub irratti sarchi godhaadha. San booda mallattoon diimtuu turtee dur takka gaafa yuutuubni diimaa ammaan tana ni gurraachoomtee adiidha adii moo gurraatti isa? bari beektanii isaanis hin beekan atis hin beektu Gurraatti ni addeessitan. Gurraatti moo adii isa wanti sanoo? Gurraatti. Gurraatti mee dhalaqee gurraatti adii gurraachomsitan. Gurraachomsitanii odeeffannoolee adda addaa keessummoota sagantaa kanarratti hirmaatanii fi wantoota guyyaa hojii ol qabatan bifa adda ta'een isiniif dhiyeessa. Sagantaa kanaaf yoonii fi piroomooshinni kun sabiskiraayib akka dabalu ta'e intarviyuu ta'e kaniin isiniif dhiyaadhu ta'a. Filis dhaqaanarraa sabiskiraayib godha. ayyee hedduu galatoomii obboleessa keenya Izzettiin Jamaal hedduu galatoomii keessumaa barkoo miidiyaa taatee yaada keessa nu qooduuf hedduu galatoomii kabajamtoota jaalatamtoota keenyaa warri gartee barkoo miidiyaa maatii taatanii ammaan dura sabiskiraayib gootanii jirtanis viidiyoo keenya laayik godhuudhaan sheer godhuudhaan koomentii godhuudhaan yaada nu kennaadhaa wal biraan gahaadha. Warreen gartee haaraa sabiskiraayib osoo hin godhin amma ilaaluu jirtanis sabiskiraayib godhaadha wanni eegdanii jirtu keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti asumaan nagatti isiniin jennaa Izzettiin hedduu galatoomii naga isin jenna nagaan nu jiraadhu Eega nagaan naaf raaffinis galatooma. ayyee nagatti.